mata dureewwan irratti ilaaluu yaale miidiyaa hawaasaa maalummaa miidiyaa hawaasaa faayidaa miidiyaan hawaasaa kun ardii keenya Afrikaadhaaf nuuf gumaachee akka Itoophiyaattis kan nuuf gumaachee akka Oromoo akka Oromiyaatti illee faayidaan nuyi irraa arganne maal akka fakkaatu gabaabsee ilaaluun yaala. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaa biyya keenya fi rogeeyyii hawaasaa illee aktiivistiin eenyudha isa jedhulis illee waliin ilaallaa ta'ansuudhaan tarii marii keenya irratti more of kan wal qabatudha kana namani the for role of social media activism kan jedhu afran sanan ilaal afran sana keessaa garuu warreen sadanii irraaf liixuxuqnee irran dabarraa isa afuraffaan garuu kaayyoo marii keenya har'aa hojii wal qabatadhe waan yaadeef isa afuraffaa irratti more xiyyeeffadheetan ni ilaalla jechuudha dhumarratti social media activistii kana yoo haalaan seeraan fayyadamne faayidaan inni nuuf kenna akkuma jirutti ta'ee more sustainable karaa ta'een itti fufiinsa kan qabuun akkamitti jijjiirree faayidaa caalmaa irraa argachuu dandeenya jedhu mareedhaan walii wajjiniin guduunfinee obboleessa keenya wajjin xumurre jechuudha. So social media ennaa jennu social media jechuun online yaada ilaalcha suuraa viidiyoo fi waan dandeettii keenyaanii fi waan naannaa keenyatti arginu ittiin of ibsuu dandeenyu social media platformii jechuudha. Kana yeroo jennu akka mass media kan ilaallee bira tarroo ta'uun ta'in yaada keenya illee waan nuti achirratti post ta'anii akka kan mass mediaan ilaalleeti kan fudhannee irra tarroo ture. Isa kana garuu lakki fakkeenya xiqqoollee yoo fudhannee Yetse uffata Booranaa gubbaan mucaan uffattee karajelaan kan Arsii tokko uffattee yoo kan dhiyaatu illee ta'e uffata aadaa kun ibsa yoo kan jettu ta'e social mediaadhaan kan fayyadamnu ta'e lakki kun akkasii inni wal fooyyeessinee wal barsiisaa illee haala ittiin itti deemnu hin jira jechuudha. Social mediaan kun advantages disadvantage mataa isaa hin qaba. Faayidaan inni faayidaa gaarii dhadheeyyan kan inni itti amanu namoota fageenyaaf Otun daangayin maatii keenya firoottan keenya ijoollee waliin barannellee walirraa addaan fagaannee turrellee kan itti wal arginee wal quunnamnee yaadatti wal jijjiirruu fi it's a kind of speed communication informed citizen and easy feedback illee jedhamee ni ilaalama ensure accountability and transparency yoollee daldala garaagaraa business illee yoo fayyadamne kan ittiin business keenya beeksisuu ittiin of beeksisuu waan of hirkaa qabne ittiin gurgurachuudhaaf illee ittiin of beeksisuu dandeenya garuu akkasumas immoo social mediaan waan 100% perfect waan gaariidha jennee waan fudhannis miti of eeggannoodhaan yoo kan ittiin fayyadamne ta'e it's a kind of wastage of time ilaalleeti privacy keenya loosii gochuu dandeenya emotional keenya loos gochuu dandeenya harassment illee achirratti namoonni geggeessan jiraachuun danda'ata yoo akka malee time keenya manage goone illee ittiin fayyadamne akkasuma gara araadaatti illee addictionitti illee jijjiiramuu hin danda'a jedhameetu yaadama. So miidiyaan hawaasaa kun ardii keenya Afrikaa keessatti maal fakkaata isa jedhuu fi social mediaan akka odeeffannoo tokko researchoota garaagaraa irraa argannetti social mediaan Afrikaa keessa kan seene kalaqaa mobaayilii kan harkatti qabannee bilbila harkatti qabannee deemnu wajjiniin kan seenedha. So Afrikaa keessatti egaa ardii keenya Afrikaa akkuma beeknu biyyoota kan biraatti ardiin Afrikaa baay'ee dukkanooftu dhukkubaan kan hubamte yeroo hundumaa beelaa rakkinaa fi dukkanaa'aa kanadha kan uummataaf karaa kallattii tokko duwwaadhaan kan ibsamaa ba'ee yooma kanallee akka fakkeenyaatti fudhannee dhibee koronaallee yoo fudhannee ilaallee riippoortiin 2020 akka lakkoofsa faranjiitti ba'ellee akka baay'ee Afrikaan dhibee koronaatiin akka baay'ee dhumuu danda'ullee haga riippoortii godhamutti ga'ee ture. So maalidha innaa karaa warra biraatiin riippoortii innaa godhamu ture imagine Afrikaan addunyaa duratti qabdu baay'ee dukkanaa dhukkuba dhibee rakkina gadadoo kan ture kana amma garuu rabbiif galatuuti platformii kanaan fayyadamuudhaan gara naannaa Afrikaa keessatti gara miiliyoona 223 ta'an Facebook account blogger photographer or warreeta biyyoota
iddoo garaagaraa socho'anii sooshaal miidiyaa irratti poostii gochuu kan danda'an miliyoona 230 gara ta'antu odeeffannoo sadaasa keessa 2020 akka lakkoofsa faranjiitti riippoortiin bahee tokko kan agarsiisudha. So kana jechuun imeejii keenya dukkanaa'ee addunyaatti ibsamaa ture. Afaan beeknuun dhugaa jiruun suuraadhaan viidiyoodhaan kan deggerameeni addunyaatti beeksisuudhaan imeejii Afrikaan addunyaa irratti qabdullee hamma jijjiiramsiisuutti ga'ee jira. Biyya keenyatti soo as deebinee ilaallee akka Itoophiyaatti illee jijjiiramummaa keessa jirruuf sooshaal miidiyaan shoora guddaa kan taphate ta'uusaa kan odeeffannoo yeroo dhiyooti. Warraaqsa qabsoo ture keessatti deggeraa kan qabsoo sanaa guddaa ta'uudhaan jijjiirama ammaatiif illee milkaa'ina isaatiif illee shoora guddaa kan taphate ta'uusaa hundumti keenya kan yaadannuudha. Mootummaa abbaa hirree kan meeshaa amma funyaanitti hidhatee meeshaa malee akka achirraa bu'ee illee jijjiiramni kun akka ta'u kan taasise keessatti Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba. Akka Oromiyaatti soo ilaalle sooshaal miidiyaan kun duraan akkuma yaadatamu yeroo dhiyootti seenaadhuma anan beekullee seenaan nuuf dhiyaatu ture maas miidiyaadhaanis ta'e karaa baruulee karaa niwuspeeparii garaagaraatiin kan dhiyaatu ture aadaa qeenxee amantii qeenxee fi afaan illee baay'ee muraasa yookiin tokko jechuu karaa danda'amuun kan dhiyaatu kan ture garuu sooshaal miidiyaadhaan amma akka fakkeenyaatti illee irreechuma yeroo darbee yoo ilaalle aadaawwan duudhaawwan keenya bareedaa jechuun baay'ina keenya bareedina keenyaan akka ibsan of taanii akka nu ibsannu kan nu gargaare akka Oromootti akka Oromiyaatti illee sooshaal miidiyaan faayidaa guddaa qaba. Egaa fayyadamni sooshaal miidiyaa kun namoonni sooshaal miidiyaa kanaan fayyadaman lakkoofsa akka laayyootti ilaalamuu miti. Around 7.2 million Itoophiyaa keessatti Feesbuukii uummanni fayyadaman akka jiru riippoortiin 2020 baase tokko in agarsiisa. So kana keessaa 7.2 million uummanni Feesbuukii in fayyadama jechuuni from the total population 6.1% of the total population Itoophiyaa Feesbuukii kan fayyadamanidha jechuun dandeenya. Isaawwan fayyadaman kan immoo umuriidhaan walaallee umurii 25 haga 34 warra jiranidha jechuun dargaggeeyyii humna qabanii yoo karaa gaariidhaan waan gaarii sammuu isaanii irratti wanti nuyi poost goonu wanti nuyi barreessinu wanti sooshaal irratti fayyadamnu kun karaa isaan barsiisu karaa isaan kakaasu karaa isaan hojjisiisu yoo kan fayyadamnu ta'e easily hojiitti jijjiirree faayidaa guddaa argachuu dandeenya jechuudha. From 7.2 million 4 million dargaggooyyiin keessaan fayyadamu jechuun bu'aa hedduu irraa argachuu waan dandeenyu fedheen diskeshinii keenya sattaanuuf marii keenyaaf nu fayyadaa kan jedhu kaasuu barbaadeetani. Itti aansuudhaan amaloota sooshaal miidiyaa aga ta'e waliin ilaalla. Amaloota sooshaal miidiyaa kana keessatti the four role of social media activism kan jedha waliin ilaalla. Isaan kun citizen, reformer, rebel or critics and protester and in Afrofan challenge agent kan jedhamudha. So citizen reformery critics and protestery kana haga ta'e yoo waliin ilaalle more kan focusii gochuu barbaadu change agent isa jedhu sanirrattidha. Xiqqoo ishee isaa amma itti aansinee waliin discuss goonuu wajjinillee wal qabataa yaada mariitiif nuu ta'a jedhee waan ani itti amaneefidha. Isaawwan kun afran isaanii faayidaa mataa isaaniis or disadvantage illee hin qabu. Isa waliin compare goonee hin fayyadan jechuu koo miti. Afranuu waan an lafa kaa'es miti saayinsiidhuma sooshaal miidiyaa kan jedhudha kan ani isinitti himu. So kan citizenii kuni promotes positive national values, principles, symbols, fakkeenyaaf democracy, freedom, justice, non-violence irratti kan xiyyeeffatan ta'a. That's the advantage hawaasa giddu galeessa gochuudhaan inni fayyadamu. Akka fakkeenyaatti illee Nelson Mandela fa'aa fudhachuu dandeenya. Hanqinni inni kun qabu jedhamee kaa'ame illee they believe the official policies and does not realize that the power holders and institutions serve special elite interests at the expense of the majority and common goods le akka dadhabinsa isaaniitiin ilaalama kan biraan give automatic obedience to the power holders and the country le akka disadvantage isaatiitti ilaaluu dandeenya. Inni lammataa reformer isa jedhamudha. Reformeriin kunis immoo formaatii kan parliamentary kan qabudha.
bakka bu'oota uummataa sirnoota hojimaata ifaa ta'an fakkeenyummaadhaan kan fayyadamanidha. Disadvantagein isaan kanaas illee dominatorota jedhamaniiti kan amanamanii. Patriarchal model of organizational structure and leadership kan warra fayyadamanidha. Modelii abbaa irrummaa bulchiinsaatti kan amananidha jedhamee sin amanama. So inni sadaffaan critics and protester kan jedhamudha. Inni kun illee isaan kunis mormuudhaan kan amananii safuu baay'ee fudhatama qaban yeroo diigaman mormuudhaan mormii isaanii dhiyeessuudhaan kan beekaman. That's the effect of rebels. Hanqinni isaan qaban immoo abbaa irrummaatti kan amanidha isaan kunis. So isaan kana sadan yoo kanaan ilaallee dabarre isa more gara marii keenyaatiif nu ta'a jedhisa afuraffaatti yeroo ceenu change agent isa jedhamu kanadha. Gaarummaan kan change agentii kana dandeettii hawaasaa ijaaruu fi lammiilee akka hirmaatan godhuu gargaaru faayidaa waliinii dimokiraasawaa ta'e hirmaachisuu uummata dimokiraasaa tokko already hawaasa ijaarame tokko irratti yaada dabalataa dhiyeessanii mariidhaaf dhiyeessuu hawaasni bal'aan akka ka'umsa akka hirmaachisu gochuu fi dhaabbilee yeroodhaa fi dhaabuudhaa fi deeggaruunis rakkoowwan dhimmoota ajandaawwan hawaasaa akka ta'an gochuu irratti warroota carraaqanidha. Filannoolee ni barbaadu. Inni kunis egaa marii keenyaaf nu ta'a jedheellee akkasuma maleessa har'a akka irratti mareennu kanan barbaadu immoo effektii isaati hanqina kun qabu. Hanqina kana akkamittiin furreera annee hanqina kun qabu gara hojiitti jijjiirreera annee faayidaadhaaf akkamitti akka nu oolutti akka dhiyeessinuuf meebii hanqina inni qabu muraasa isaa isiniif dhiyeessuu nan yaala. Baay'ee gonkumaa fakkeechuu perfectionistiidha ta'uudhaaf yaalii godhu warri karaa kanaan change agent jedhaman kuni mul'ata hordoftootaa filannoo gonkumaa ta'an fayyadamuudhaaf illee yaaliin godhu jijjiirama xiqqaa irratti qofa xiyyeeffatu. So jijjiirama xiqqaa sana duwwaa irratti yoo xiyyeeffatan garuu milkaa'oodha. Jijjiirama xiqqaa sana garuu akkamiin guddisnee babal'isnee hawaasa bal'aadhaaf akka ta'uu danda'u irratti illee marii keenya irratti kan itti mari'annu ta'a. Promote vision of perfectionist alternatives in isolation from the particular politician and social actions illee jedhama. Promotes only minor reforms, movement leadership and organize based on a patriarch and control rather than participation dimokiraatawaa ta'urra more of egaa warri sana hoogganan akka kind of illee amma ibsuun illee rakkina hanqina isaa ta'ee mul'ata. Rakkoo tokko duwwaara xiyyeeffachuun isaan advocate a single issue kun illee hanqina isaati. Bal'isnee garuu haala kamiin ilaallaa isa jedhu irratti illee mari'anna jechuudha. Rakkoowwan dhuunfaa fi fedhii aktiivistootaa illee ni dhiisu duubatti hambisanii ilaaluun hin jira. So isaawwan kana egaa hammana ilaalleeti amala social media illee yoo ilaalle waa'ee aktiivistii or rogeeyyii jechuun aktiivistii jechuudha. Haala sanaan akkanaa fudhatanii barbaada. Rogeeyyiin they are not just ordinary people. Image build ta'ee image already sammuu namaa keessatti ijaarame already waan qabaniifu waan isaan qabanii dhiyaatanii easily ittiin nama convince gochuudhaaf waan danda'amuuf yoo haalaan itti fayyadamne daran nu gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf Malaalaa Yuusufiin yoo fudhanne Malaalaa Yuusuf baay'een keessan beektu dheen abdadha. She's a Pakistani young lady, mucaa xiqqashuu. She's the youngest Nobel Prize laureate illee jedhamti. Mucayyoon kun wanti isheen goote Pakistan keessatti dubartoonni fi daa'imman mana barumsaatti akka isaan galanii baratanii warraaqsa guddaa gootee uummata qalbii jijjiirsisuudhaan wantoota amantiidhaan illee aadaadhaan duudhaadhaan illee hidhamanii jiran potentiaalii ittiin hiikanii solushiniidhaaf dhiyeessuu waan qabaniif mucayyoon kun yaada uummata bal'aa kan addunyaallee jijjiirsisuudhaan biyya see keessatti warra yaada sanaan mormaa turan muummicha ministeeraa isaaniitiin illee most prominent citizen jedhamtee illee waamamuu geessee hin jirti. So kun kan agarsiisu rogeeyyiin humna waan tokko akkuma duraanis jedhee duudhaawwan aadaa amantiidhaan illee akka aadeffamee fudhatame illee humna jijjiirsisuu waan qabaniif akkamitti biyya keenyatti walitti hin fayyadamne more
faayidaa irraa argachuu dandeenyu isa jedhudha. Egaa duraanis akkuma asirraa isin ibsamaa ture waanota garaagaraa keessatti qoodan fudhanna baay'een keenya nama gargaaruun nama birmachuun waan qaban walii qooduun arjoomuun duruma aadaa keenya keessa hin jira ammas hin jira gara fuulduraattis hin jiraata garuu isa kana isa already aadaa keenya keessa jiru akkamiin bal'isnee haa dhiyeessinu. For example amma yoo waa xiqqoollee cidha irra dhaabaa hin beektu jedhee tayyaada. Baadiyyaa deemu baay'ee nan jaalladha. Travel nan godha. Baadiyyaa keessa socho'aan illee kan arguudhaaf carraa argadheen ture cidha irra dhaabaa irratti warri mucaan inni dhaqee fuudhuun beeka warri mucayyoo hin beekani. So irra dhaabni farda qabatanii amaamootni dhaqanii mucayyoo fudhachuudhaaf innaa mana deemanii warri hollaan beeku kun aadaa beekamaadha waan ta'eefu walii bobba'u inni kaan nyaata inni kaan dhugaatii inni kaan waan qabu qabatanii dhaqanii cidha godhanii mucayyoo haalli ittiin geggeessanii jira. So kun durumaanuu duudhaa uummata keenya keessa kan jirudha. Garuu gaa maybe kana duwwaa miti ennaa dubartiin deessu haalli ittiin naqanii birmatan inni kaan dhadhaa qabatee inni kaan daakuu inni kaan waan nyaattu qabattee dhaqanii walii birmachuun kun durumallee aadaa keenya keessa hin jira. Kan boo'ichaas iddoo hundumaa iddoo maratti waan beekamudha walii wajjin gadduun walii wajjin hirmaachuuni. So inni kunis illee akka aadaatti durumaa kan waliin jirudha garuu isaawwan kun hundumti isaanii yoo ilaalleera ta'e reliifiidhaaf qofa kan nu tajaajilanidha. Haa gara developmentiitti garuu akkamiin jijjiirree raannee gara piroojeektiitti jijjiiruu dandeenya isa ta'u fakkeenyummaa dhaabbilee biyyoota alaa garaagaraayis baay'inaan keessa lixuu hin danda'u sa'aatiin koo na daangessuu danda'a ta'a. Galtanii isin garuu ilaaluu hin dandeessu. Civicus Organization jedhamu dhaabbii Afrikaa kibbaatti kan hundaa'e biraanchii gara 100 gararraa miseensota nama qabu. Kunis akkasumaan kan hundaa'e warra bakka dimokiraata waan ta'eenitti mirga ofii isaaniitiin dimokiraasii calaqqisiisuu danda'an irratti kan participate godhatan the International Association for Volunteers inni kun illee warra tola ooltummaa kan tumsuudha. Biraanchiiwwan 70 ol kan qabu isaawwan kun illee akka dhaabbileet warra dhaabbatan muraasa kan isiniin kaaseedhaaniin. So hawaasa keenya gidduutti kan deemaa jirullee amma fakkeenyaaf yoo fudhanne kan ijoollota uummata keenya Booranaa hongeedhaan hubamanii fi sooshaal miidiyaa irratti baay'een keenya argaa turreerra. Sana walitti qabuun uummata Booranaatiif qaqqabuun baay'ee gocha namatti toludha. Duraanis obboleessi keenya asirraa akkuma kaase mana barumsaatti ijoolleedhaa qarshii walitti qabnee humna mootummaatiin illee kan bira gahuu hin danda'amne or mootummaadhaaf illee deeggarsa haala ta'uu danda'uun sochiiwwan garaagaraa sooshaal miidiyaadhaan gaggeeffamaa akka jiru argaa turreerraa. Uummata buqqaanii fi uummata wallootiifis illee akkasuma birmannaa naannawaa Tigraayitti yeroo hawaannis isaan weerare isaawwan kun aadaawwan duudhaawwan nuyi qabnuun sooshaal miidiyaadhaan fayyadamnee birmannaan waliif godhaa turreedhaaniin. So kan warra nuyi akka aadaatti qabnu kana waa sadii of hirkaa qabna yeroo ammaa kana. Aadaan keenya jira, duudhaan keenya jira, sooshaal miidiyaan jira, aktivistiin hin jiru. Isa qobaadhaan isa dura abbaa ibaluu isa farda ilaalanii birmannaadhaaf walii ba'anii irra dhaaba cidha irratti walii birmatan irra tarree sooshaal miidiyaadhaan illee fayyadamnee aktivistoota keenyaan yoo fayyadamne tarii wanti nu amma hojjetaa jirru kuni gara wanni karaa solutionii furmaata kan dhumaa sustainable kan ta'e ittiin argachuu dandeenyu yoo ijaarame yoo gara institutioniitti jijjiirree faayidaa caalmaa irraa argachuu dandeenya jedhee nan abdadhaayi. So kana mee isin akka yaadaatti akka yaada mariidhaaf nu tolutti kan duraan isiniin jedhe kan yaada kana kaase tarii haalli nu amma nu ittiin jirru inni reliifiidhaaf fayyadamnu kun gahaadha. Akkasiin itti hafuufnu moo gara sustainable kan ta'e kanaan gara instituutiitti yoo jijjiirame more faayidaa qaba isa jedhu mareedhaan walii wajjiniin ilaallinee gara dhumaatti guduunfina jechuudhaaf ulfaadha.